Dhimma sanirratti ammoo deengadda karaa bulchiinsa magaalaa Harar karaa raayyaa miidiyaatiin lammii miidiyaa fi namoota waa'ee magaalaa Harar dubbatan akkasumas namoota uummata Oromoo magaalaa Harar keessa jiran sagalee ta'aniif irratti ijaaramanii bifa qindoomina qabuun lammii miidiyaa irratti duulaa turanii namoonni tokko yeroo waa'ee uummata waan qabatamaa dubbannu akka waan namoonni ragaa sobaa yookaan immoo akka waan ragaa sobaa qindeessine namoonni akkasii yaadan akka waan ragaa sobaa yookaan waan ragaa hin qabne dubbii ragaa hin qabne finnee jibba bulchiinsa mootummaa naannoo Harar qabnutti akka nuti haasofnu warra akkasii yaadantu jiranii asirratti ammoo wanni namni hubachuu qabu nuti bulchiinsa mootummaa naannoo Harar irraa jibba tokko hin qabnu jechuudha. Mootummaan naannoo Harar kuni waggaa 30 dura ulaagaa naannoo ta'uu osoo hin guutin baay'ina uummataa naannoo ta'uu osoo hin guutin saba godhee kuni waan dabree siyaasaa yeroo dabree dalagamee nuti kanarraas jibban qabnu jechuudha. Uummanni keenya magaalaa san keessa nagaa yoo jiraate qeefi qabeenya isarra kabajamee yoo jiraate eenyummaan isaatiin kabajamee yoo jiraate wanti nuti rakkoo tokkollee irra qabnu hin jiru jechuudha. As keessaa bu'aan siyaasaa nuti buufachuudhaaf dubbannus hin jiru faayidaan dhuunfaa nuti addatti argachuuf haasofnus tokko akka hin jirre asumaanuu akka nu hubattan barbaanna. Kabira ammoo dhiyeenya kana bulchiinsa magaalaa Harar keessatti haadholee Oromoo akkuma jalqaba kaasee bilbilaanis dubbisnee jirra dargaggootaas dubbifnee jirra. Ragaalee qindeessine gaafa dhiyeessinu akka waan sobateetti namoonni dubbatan jirani. Kanarratti ammoo nuti dargaggeessa magaalaa Harar akkasumas dargaggoota hedduu namoota rakkoo san arganii ammoo dubbachuu dubbatan dhiibbaan siyaasaa irratti deemu warra mana murtii geessanii yeroo adda addaa mana murtii deddeebi'aa turan ifumaafuu rakkoo kun irra ga'e waan dubbifne qaba. Ragaa kan immoo qindeessine galgala boruu kan dhiyeessinu ta'a. Har'a ammoo wanni dubbachuu barbaade bulchiinsi magaalaa Harar kantiibaan miti. Pireezidaantiin mootummaa naannoo Hararii obbo Ordiin Badirii yeroo garaagaraatti duula miidiyaa dargaggoota jaaree qarshii kafalee fi keessaafuu yeroo waa'ee magaalaa Harar dubbatan akkaataa raayyaa miidiyaa magaalaa Harar koomentiitti kan tokko yeroo ilaalu hedduu nama kofalchiisaa jechuudha. Maaliif walii galaniiti birrii kafalameef san qofa ilaalanii jechuudha. Keessaafuu magaalaa Harar akkuma beekamu nama adaree yookaan nama Hararii ta'e qofaatitu uummata Oromoo dhiibaa jira miti. Namoonni keenyas kan dantaa maallaqaatiin bitamanii rakkoo haadhaa fi abbootii isaanii, rakkoo uummata isaanii, rakkoo rakkataa isaanii, rakkoo saba Oromoo achi keessatti cunqurfamaa jiru kana yeroo itti namoonni qarshiidhaan jijjiiranis argaa jirra. As keessatti ammoo bulchiinsi magaalaa Hararis wanni beekuu qabu har'aaf ammoo dhiibbaa siyaasaatiin uummata Oromoo magaalaa irraa dhiibuu, eenyummaa isaaniitiin cunqursuu, kabira ammas magaalaa Harar jala galchuudhaaf naannoo Hararii godhuudhaaf akkaataan inni dippiloomaasii naannoo magaalaa Harar deemee itti ijaaraa jiru tokkos quba qabna jechuudha. Yeroo nuti callifnu waan ragaa tokkollee hin qabne akkasitti yaadanii. Har'a yeroo gochoota akkanaa kana bulchiinsi mootummaa naannoo Hararii haadholee Oromoo keessaafuu ilmaan yatiima guddisan rakka qalleeyyii waan tokko godhachuu hin dandeenye qorra keessatti ari'anii mana irraa fudhatanii qabeenya irraa ari'anii magaalaa keessatti akkasiin jiraatan waan namni argutti hin jirre waan yookaan immoo hooggantoonni Oromoo kunillee argutti hin jirre namoonni Oromoo jajjabaa waan argutti hin jirre isinitti fakkaati yeroo callisan beekaa callisan isin taasisuu jira. Siigalee har'a dhiibbaa isin goone kafanuun geessan dhugaa dubbachuudhaaf yoo lafaa kaanee dhiibbaa goone mootummaan naannoo Harar hin jiru beekaa dhiifna. Kanaaf wanni jechuu barbaadu misoomni magaalaa nullee itti gammanna guddina Itoophiyaa ni jaalanna garuu as keessatti dhimma eenyummaa duula eenyummaa baddan kana haadholii Oromoo rakkisuu sabaa filattanii uummata qooduu magaalaa Harar keessatti eenyummaa Oromoo balleessuu duula akkanaa kanatti jirtan yeroo ammaa tanaa miidiyaan tole waan isin halkanii guyyaa gootan viidiyoodhaan gochoonni isin guyyaa irraa gootan iccitiin isin qabdan nu bira gahaa jechuudha ni beeknaa jechuudha akka nama miidiyaatti hordofaa jirra. Jalqaba irratti wanni isin dhaam tokko yoo jiraate hatattamaan osoo dhiibbaan biraas irratti hin dhufne osoo rakkoon biraas irratti hin dhufne har'aaf garuu namni kumaa isin godhu isin hin jiru isin fakkaata. Namni beekaa callisa kana wallaalee miti. Garuu Oromoon gaafa dhiibbaa achi godhe gaafa lafaa fe'e guyyaa lama si balleessaa jechuudha. Kanaaf haadholii Oromoo, haadholii yatiimaa, harka qalleeyyii Oromoo, rakkataa Oromoo lafa isaarraa ariitanii qe'ee fi qabeenya isaarraa buqqaaftanii mana jalaa diidanii dirree baaftanii qorra keessa taa'u kana gizeen furmaatatti gootanii bakka takka kannitanii fi qe'ee fi qabeenya isaarratti hin deebistan taanaan dhiibbaa rakkoo guddootu isin ragaa jechuudha. Kanaaf nuti yeroo waa'ee uummata keenyaa dubbannu, yeroo rakkina uummata keenyaa dubbannu, rakkoo siyaasaa yookaan immoo faayidaa siyaasaa takka irraa argannu, bu'aa siyaasaa tokko irraa hin buufannu, mootummaas hin morminu. Nuti waan irra dalenu rakkoo uummata keenyaa waan uummata keenya irra gahu siyaasa fayyadamee waan uummata keenya ta'aa jiru halkanii guyyaa callisuuf ifduuman deemnu. Kanaaf yeroo gabaabaa keessatti mootummaan naannoo Hararii rakkoo tanaaf furmaatan kan nu taanan dhiibbaa sirra dhufu ni gartaa jechuudha. Kanaaf dhiibbaa jabaatu sirra dhufu ta'a. Ayyaa kabajamtootaa fi daawwattoota hordoftoota lammii miidiyaa kun lammii miidiyaadha qophii haala yeroo irratti xiyyeeffannee kan isin dhiyeessine ta'a.
Qophiiteen haala yerootiin ammoo har'a dhimma magaalaa Hararii fi waa'ee uummata Oromoo keessaafuu buqqaatii uummata Oromoo magaalaa Harar keessatti mootummaan naannoo Hararii gaggeessaa jiru irratti fuulleffannee kan irraa dubbanne ta'a. Qophii tana hin xumurre dargaggoota magaalaa Harar akkasumas namoota mootummaan Harar magaalaa keessaa ari'ee qa'ee qabeenya irraa buqqaase yaada isaanii qindeessinee sagantaa itti aantuun kan isin biraan geenyu ta'a jechuudha. Kanaaf hanga sittuu turtii gaarii horaa bulaa deemanaa isin jedha.